seenaa ajaa'ibaa, seenaa bareedduu. Seenaan tun seenaa abbaa ilma garteetiin ofii abbaan lama kun habboka yaa waladiyyeen abbaa kee ani sin jaaladhu. Yeroo daa'ima abbaan kun akkati garteetiin mucaa kana dalagee waan mara baatee waliin rakkatee guddisee asiin gahee jechuudha. Hattan garteetiin makiinallee dalagee makiina gartee waa baattu tanallee dalagee waan liqoodaa dhaqee namtichi kun gartee faqiira nama gartee waan qabne tahee mucaa kana guddisee asiin gahee jechuudha baliwwan kiyya. Yeroo inni mucaan kun diqqaadhaa itti kolfee gammachiisee maal fa'aa jedhaan beektanii? Inshaa Allah of duratti nama guddaa taataa jedhee abbaan kun garteetiin gammachiisee barreessaa fi itti kenna jechuudha. Abbaaf akkanaa abbaa akkanaa namni hedduu argatu hin danda'u baliwwan kiyya. Abbaan kun nama gaariidha. Mucaan kun garteetiin yeroo abbaa ofii arge hin gammada. Yeroo abbaa ofiin gartee dadhabee rafe kai abbaa kiyya madrasaa na fidi jedheeni madrasaa gartee abbaan ofii gartee dadhabee rafe hirribaa kaasee madrasaa fidee masruufa birrii walitti qabee waan dalagaa oole san fuudhee kennaaf. Waan das nama jedhu abbaan kuni birrii gartee yoo hanqatteef xiqqoorraa fuudhee as keessa walitti qabee waan kana keessatti walitti qabee wayita mucaan kun madrasaa deemu isaaf kenna jechuudha baliwwan kiyya. Qissa bareedduu seenaadhaas namittu abbaa akkanaan hedduu argatu nama. Abbaan kun maal jedhaan hin taana dureessa hin taana yaada ilma kiyya waan tan argita as keessa kaa'ee jedheen kenni karaa kanaan akkatti kenni satakuunu saciidan nama gaarii ta'uu dandeettaa jedhee abbaan kun gartee ilma kana akkatti xiqqeennan gorsee guddisee asiin gahe jechuudha. Mucaan kun illee akkamitti abbaa kee namtee garteetiin nama waan qabne taanee akkamitti akkatti garteetiin waa dhabna jedhee yaadutti jalqabe. Mucaan kun gaaf tokko guddatee nama guddaa tahee as gahee abbaan kun gartee asiin gahee baratee as gahee jechuudha baliwwan kiyya. Abbaa kana dokumentii isaa fuudhee abbaa kanaa kennee biraa deemee dokumentii ofii kana fuudhee abbaa kanaa kennee biraa deemee abbaan kun ilma kiyya eessa deemte hin deemin itti billee abbaan kun eega sanaa tokko gahee mucaan kun illee garteetiin boota argadhee waziifaa gartee wayiin dalagaa wayii argadhee bakka biraa deema abbaa kiyya jedheen anamma garteetiin si waliin haasa'uu hin danda'u dhiifama dhaamudhe abbaa kiyya jedheeni irraa cufate jechuudha. Mucaan kun nama gaarii tahee nama guddaa tahee xiqqeennarraa abbaa ofii gargaaruu danda'a jechuudha. Yeroo abbaan mallaqa gartee walitti qabee san yaadata wayitiin xiqqeennaa suura isaa fa'aa suura abbaa waliin ka'an fa'aa yaadatee seenaa san yaadatee gartee abbaa ofii waliin kootu abbaan kee as jira abbaa kee kana garteetiin ilaali abbaa kee akkamitti gartee asitti arguu danda'a jedheeni mucaan kun gartee milkaa'e kootu seenee ilaali jetteen. Ani gartee abbaa keetii jedhe mucaan kun asiin bira garteetiin abbaa kee xiqqeenna akkati gartee si guddise akkasi taphachiise akkati garteetiin asiin si gahe si guddise nan beeytu jedheen wati xiqqaadha akkati garteetiin taphachiise abbaan kun guddisee mucaa kana asiin gahe jechuudha. Mucaan kun hagammaa beekuu hin dandeenye. Ajiib. Inni yeroo san waan gartee ulfaataa dalagee akkatti asiin gahee guddisee warra kana muluu hattan haadha ofillee guddisee asii gahe jechuudha. Namni waan gaarii dalagee ilma ofiitiif booda haraa itti godhuu danda'a jechuudha baliwwan kiyya. Seenaan tun seenaa bareeddudha. Seenaa ajaa'ibaati. Namtittiin tuffuutee hadiyyaa wayii kenniteef wayim kennaa wayii
inni yadha jedheen innahu waladii ati abbaa kiyya jedheen garteetii mucaan kun yeroo xiqqeennaa yaadataa jira yeroo abbaan madrasaa mucaa kana geessee birrii walitti qabee yeroo isa yaadataa jira mucaan kun amma reef galtiif jechuudha. Hadiyaa abbaan kenneefillee fudhatee abbaa ofii kana kitaaba xiqqaa abbaan gartee kenneef san yaadatee dubbisee wayita abbaan barreessee achi keessa kaa'e san xiqqeennes sallaalee kolfa jechuudha. Mucaan kun suuraa abbaa kana fuudhee tottolchee diddiqee irraa haqee kabajaa abbaan qabu laaluuf jechuudha. Obboleewwan kiyya waan das nama jedhu waan nama gammachiisu huccuu abbaa wayita garteen itti xiqqeennaa diratti isa taphachiisu yaadatee fuudhee wayita xiqqeennaa inni waliin taphasan inni yaadatee jechuu seenaa san keessa taree yaadataa jira jechuudha. Wayita abbaan gartee akkamitti mucaan abbaa keenya akkamitti nama dureessa taana jedhee san yaadatee mucaan kun garteetiin abbaaf sujuuda takkaa garteetiin gammachuu isaatiif abbaa of yaadatee ilmi gaariin waan gaarii dabarsa jechuudha. Abbaaf seenaa akkasumatti godhamti. Thank you.